beekanaadha. أمبر بادي يا سلبي كرم جبت حبي ديا Simbana Hukuma se arke mirkana Dadame singarre gana Gabina tisena chena Yomi na fade makina Kungade malale tana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtan isiniin jecha arraan tana viidiyoolee bashannansiisoo fi barsiisoo bohaarsoo garaagaraa isiniif qabadheetiin dhap je'ee jira. YouTube chaanaalli kun Nasrii Ab keessanii subscribe like godhuudhaan nu faana turaan isinii jaa kallattumaan gara viidiyoo. Tole viidiyoon jalqaba irratti daawwachuuf deemnu Mr. Hamza Haji Hamza Abbaa Jaalalaa viidiyoo isaa jireenya isaa fakkaatu daawwachuuf deemna. Jireenyi isaa maal akka fakkaatu alattis manattis hanga sireerratti jaartiidha waliin illee maal akka inni fakkaatu asumaan waliin daawwanna. Na faana turaa. Viidiyoon ani isiniif dhiyeessurraa ni gammaddan ni bohaartan ni barartan kallattumaan gara viidiyoo. You wear a hat to bed? Yeah. Pillow fight. When I first saw you, I already knew there was something. Jireenyi Hamza Abbaa Jaalalaa jalqabarraa hanga dhumatti kana fakkaata. Garuu annaatee jira. Isiniif ta'e like godhaa. Gara viidiyootti aantu. Rabbiif galanni haa ga'u. Teekinooloojiin babal'atte tuni waa baay'ee nu garsiisaa jirti. Filima kanaan dur dhugaan itti fakkaachuu ture. Akka malee jaaladha filima hundoo goruu baadhee Baahubali natti fakkaata. Wallahi sa'aatii meeqaan isatti gubaa ture. Tole ilaalaa waan inni keessaa baasu hangam akka inni soba ta'e ilaaltanii jechuudha. Garuu ammoo dadhabbis yeroo hojjetanitti dadhabbii ni qaba. Garuu immoo dhugaa miti waan sobaati. Laalame. Kana fakkaata jechuudha. Filimoonni garaagaraa kan nuti yeroo teenya itti gubnee dalagaa dhiisnee waa meeqa waan silaa godhuu qabnu dhiisnee afaan bannee jennee jala oollu haala kana fakkaatu nu sobaa nu shawwadaa jira. Kanaafuu jennaan yeroo bilbila keenya irrattis filima diraamaa garaagaraa irratti dabarsinu xiqqeessuudha qabnaan isinii ja'a. Isiniin ja'a. Noom. Anammoo intala tana uffata akkanatti kukkutuun isin ana ajaa'ibne. Jechuun kuttee fixxee barhumaa nafne kalaas. Walakkaa luqalameen jidduunis maa dhiistee achiin kuttu kalaas achumaa bakka kutamuu qabu bar jechuun kana kuttee kalaas nyaadhamee dhume garuu hantuuta nyaate dhiifamaa wajjin. Hantuunni nyaachuun dhabu ni shakka garuu osoo ati kuttee bakka tanneen kutuun eegasitti tolee. Luqalameen jidduu kutuunis si toluu qabas kutus qabda. Khalaas dhumattee jirti. Ati immoo hordoftuuwwan tiimiinsa eenyugaa intala san maal jaaniingaa? Intala dhalaan luqa banattee taa'uu qabdii jettu san taa Ameerikaa jirtu san jimjimoodhaasa jibjiboo. Akkasi garuu an sirbi keetis naan taane atis naan taane. Hojiin teessan takka illee naan taane dhiifamaa hojii garuu uffata yoon qabaanne siifin bita. Please siifin bita Oromoodha. Kalli Oromummaa dhiisi nama baqqaati namaa miti. Uffata siifin bitaan hello naanjii bilbila kiyya. Hello naanjii uffata bitattee
dhuftee viidiyoo waraabta. San booda atis nuuf taata viidiyoon teetis nuuf taati. Ana amma si qeequuf hin fide malee muuziqaan keenya toleeti miti. No. Isatti tolee itti lammatatti hin deebin. Never jaanii miti maal jaaniin gaa Ingiliffaa hin beekon. I don't know. Yeah. Tole hordoftoota kiyya viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Hordoftoota maaliin qaba? Kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadhaan isiniin jaa. Khalaas kursii tiyya fudhadhee deemuu kiyya. Ciao.